qabu ifaa bara bara baatii murtii goota guyyaanuuf araara kanaaf yaadan oboon bakka mara kanaaf yaadan oboon bakka mara caliin calcal jette baaleen calalatte akka qoncii rooba baatee bibbiritte laanuma damee babaafatte osoo takkan turin bakkayyuu hangaatee hidda jabeeffattee deebitee laliste walaaboo ejjette achirra daraarte kanaaf egaa ammajiin guyyaa oboo taate hojii qabsoof jennee namuu gargar baane ajajaaf dirqama hamileen fudhanne sakaantii fi daqiiqaan hedduu wal dheebonne ammajii kabajuuf walitti dachaane baga arma geenyee armaan waliin baane gootan urjii dura gaafa oromiyaan alagaan alamtee abashaan saamamte yeroo anaaf abjuu ka'aayyoo waa gartee aabbootti iyyate itituun kan tajiddee dhangalaate dukkanti nu seentee dambaliin cichi gaafa ardiif aduun ol fuutee dubbate gootan qabsoo nyaatte ragaa baaftee guyyaa mi'iin deebitee ititte qaanqee mukukkulaa elemoon facaate albuun carcar xirroo firfinyiin harcaate qabsoon fifiniintee abaawoon hangaate gootan duree biyyaa lubbuun itti baate akkasiin hubadhu bu'aa irraa kan hundeen achiif haate Magarsaan eessa jira jennee odeeffannee Taaddasaan eessa jira jennee iyyaafanne Elemu eessa jira jennee gaggaafanne cilee bishaan buuse deebii homaadhaan akka taateen taate achirraa hubanne abdii hunkutanne jaarsallee gaafanne deebii gaafii kana jaarsarraa arganne jalaan hafnu jennee faana dhoofne dhufe irbuu sabaan ganne waan jenne hanqanne nutis nu dhufna bakka teessan naannoofne irbuu sadhoo miila tokkoon dhaabe anti akka lamaa jaalbarii sowaabe laalaa akkamiin ciise namni isaan dhabe Gootan Oromoodhaa kan nu ta'an aarsaa teessaan isaan urjii xiqqoo maqaa kaasa jaal Magarsaa bariif jeneraal Taaddasaa qareeyyii Oromoo maammuuf baaroo tumsaa waadan isaanii heena jaallan qabsoo cimsaa qareeyyii Oromoo maammuuf baaroo tumsaa waadan isaanii heena jaallan qabsoo cimsaa himeetu waan fitu jaallan urjii biyya balachuu dubartii takka qamariyaa jenna murtii dhiiraa hundee abdii biyya biiftuu lola keessaa abdii Oromiyaa kanaaf ciisuu jenne ekeraan nu dhiija akka bomoon oolu biiluu qamariyaa Burusoo buruufi faraarsaa asabba jaallawwan aslii qaroo jedhaaba miseensotaan dhaabaa qareeyyii jalqaba dhaalchisanii darban har'aaf qabsoo saba seenaa dhiira tanaa kabajaadhaan qaba irreessi isaanii alaabaarra dhaaba abbaa qabsoo sabaa hajiroo balee ture daandiin isin bantan hundi diddiriire karaa keerraan damne hunduutti hiriirre baanii ala jiru ilmaan kee wal cirre waan jenne hanqan hafnee karaan hirre balleessinee banne teenyan jiruu murre Ahmad Bunaa fi Hayilamaariyaam Gammadaa lammiin ciisee rabne haaloo keessan aadaa kukkula ta'ee mixeexee gadooda suqaan sammuu keessaa itti taatee mataa cululuqaan kuttan homaan qabdan mudaa abboomaa miti kuuf jaaliggatuu bantii waa dhiitee hin haftu booda ni bariiti hundeen teenya isin nu dameen har'aati guduunfaa kaleessa guddattee lallitti aduun ittiin baatu gaaddisaan biqilti seenaan keessan kalee culuqqee sabaati Jaallaggasaa Waaqii goota akka lama doobbii dirree dhihaa urjii dirree falma icciqee Oromoo suukanneessaa nama hollachiisaa diinaa galgalaaf ganama kutannoo jaallaggee nyaaphatu amanaa isa goonni dhugaa akka hin taane mama barataanis jira ittisaan rasaasa kan qalamaan lolu godhee lubbuu aarsaa